Ashama harka fuudhee jirra jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isin jecha walirraa bannee jirraa isinirraa badee ndam walirraa fannee jechuun ni danda'ama. Maaliif jennaani gizee tokko tokko biyyuma namaa sanitti irraa wala garanatti fakkaata karaa miidiyaatiin dhugaa dubbachuuf yoo ta'e biyya kana keessatti yookaan immoo biyya keenya keessatti waa baay'een nama quunnamaa gammachuun nama quunnamaa gaddan nama quunnamaa inteechu annaa waa baay'een nama quunnamaa waan baay'eedhaan qabamtan dhugaa dubbachuuf jennaan an akka kootitti yoonanan itti saabee ilaale dhalootuma kootirraa qabee boqonnaan qabu jedheeti yaada akka carraa kootitti jechuudha. Yaa uumaa miti waan hundaafu galata isaa jedhanii dabarsuu ni danda'ama. Kanaaf maal jechuun barbaade isinitti fakkaate akka yaada keessanii yookaan immoo akka yaada namaatitti waa marri namaaf hin mijatu. Waan tokko tokko waan rakkoo ta'e waan gufuu ta'e namatti dhufa sababuma kanaan amileen namaa ni cabaa jechuudha. Kanaaf hundumti keenya yommuu akka chaansii keenyatti yookaan immoo akka carraa keenyatti obsa godhannee dandeettiidhaan keessa darbuun ni danda'ama jedheeti yaada akka kootitti. Kanaaf dhiifama naaf godhaa isiniin jechuu jaalladha. Osoon akka yaadeeti dhugaa dubbachuu fi guyyaa toshan hojaa si waliin tura tan kaayyoo qaba ture. Garuu ji'atti guyyaa takka dhabaati jira jechuudha. Waan hundaafu galata rabbii jechuun immoo waanuma jiru waan ta'eef gaaris yaraas rabbiif galateeffachuun waanuma jiru jechuudha. Kanaaf hamma gara ji'a tokko tureera baay'ee biizii kanaan ta'e jechuudha. Maaliif jennaani gidduudhaan nama wayiitti dhukkubsatee nama sana wajjin immoo beektaa namoonni baadiyyaadha gara magaalatti gaafa sitti dhufanii ba'aadha. Maaliif jennaan nama magaalaa jiru sanitti hedduu ulfaata. Misaa geessuufis jira, qursii geessuufis jira, irbaata geessuufis jira, dhattee ilaaluu jira mana hakiimitti jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade seetan nama lamatu dhibame jechuudha. Nama lamatu dhibame takka akka kooti haadha kooti jechuudha. Takka immoo akka abbaa manaa kooti jechuudha. Kanaaf kun lamaan gaafa walitti dhufu yaa waaqa isinitti ulfaatu laale hundumti isaaniitu baadiyyaadha dhufa waan ta'eef nama baadiyyaa gaafa mana hakiimititti dhufe immoo mana hakiimititti dhufanii siif ba'aa ta'a jechuudha. Kanaaf hundumaa galata rabbii jechuudha. Kana keessaa nama lamaan kana keessaa namni tokkichi boqatee jira akka warra gaasanii boqattee isaan immoo baadiyyaadha waan ta'eef gadda saniifis baadiyyaa deemnee maal jechuu oduma jedhu yeroon immoo namatti qabeeta. Kanaaf walirraa bannee isiniin jechuu jaalladha. Ammas immoo akka haadha kootii baay'ee dhukkubsachaa jirti. Rabbi yoo fedhii isaa ta'es yoo guyyaan gees ofittaa fudhatu yoo immoo lakki guyyaan keen geenyes jedhees immoo rabbiin miratii isaa kennuuf jennee kanumaan irra dabarraa kanumaaf gaddinatti dhagaame hedduu amileen koo na cabee dhugaa dubbachuuf jennaani akka waadha kootis jennaa iddoo takka jaalladha. Akka carraa ta'ee ni kuftee sababuma kufte saniin immoo baay'ee tokko dhukkubsattee jechuudha. Kanaaf dhukkubsachaatti jirtu jechuudha. Kanaaf amileen namaa immoo akkuma beektanii san gaddi isinitti dhaga'ama isinii gala han alagaatiyyuu kan nama humaan beekneyyuu namatti dhaga'ama nama dhiiga kee yookaan immoo foon keetii miti jechuudha. Kanaaf sababa kanaan isinirraa badee dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Hundumti keenya iyyuu maatii koo marti yookaan immoo manni koo marti iddoo takka gammachuu ofirraa hin qabnu, haala biyyaatiin gammachuu hin qabnu, haala qilleensaatiin gammachuu hin qabnu dhugaa dubbachuu fi ani homaa jedhee isiniif ibsuu hin danda'u. Ijoolleen gara biyya keenyaa guyyaa guyyaadhaan dhaga'uu dandeechanii arguu dandeechanii yoo arguullee baattanii gurri keessanii dhagaa jechuudha. Kanaaf miidiyaa irratti baatee waan tokko hojjechuun dalaguu waan tokko godhuun hedduu takka ulfaata. Yookaan miidiyaa dhiisnee bobbaatee galtu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bilbila nookiyaan qabadha. Bilbila kana ruuqatiin bulaa halkan jechuudha. Kanaaf waan baay'ee dubbachuurra hanbeettan ni beektanii warri hin beekne immoo
akkuma beeknetti dhiisatoo hedduu takka ulfaata. Jireenyumti nama isa du'ee fi miti isa jiruuf hedduu ulfaata jechuudha. Annaa sababa kanaaf sinirraa badee isinin jedha. Hundumti keessanuu warroonni nagaafattanii himuudhaan illee sagalee baay'ee nagalee jira. Seenee hin dhaggeeffanne dhiifama naaf godhaan sinin jedha. Galgalli yaaddoo biraati, ganamni yaaddoo biraati. Akkuma sinin jedhu hedduu ulfaata. Osoo mataa keetii yaaddu immoo mataa maatii keetiitti yaadu jira. Har'a bullee boruu akkamitti bullaa iftaanuu akkamitti bullaa baqa. Dhugaa dubbachuuf warra as keessa hin jirre kanatu isinitti salphatee dheetii yaadaa jechuudha. Kanaaf isinirraa baduu kootiif dhiifama. Rakkuma kanaan isinirraa badee malee wanna biraa ta'ee yookaan immoo viidiyoo kana hojjechuun natti ulfaatee yookaan waan jiru isiniif dabarsuun natti ulfaateetii miti. Ani nama waan guddaa tokko hojjete dhugaa dubbachuuf nama waan guddaa tokko hojjete bakka guddaa yookaan immoo waan guddaa tokko isinitti agarsiisu kaayyoon koo jechuudha. Kanaaf bakka yaada san immoo yoo rabbiin namaan geessin gaa guyyaa qaba malee jechuudha. Yoo namaan hin geenyes immoo inumaafaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu dhiifama naaf godhaan sinin jedha. Bakka jirtanitti rabbi maatii keessanii fi mataa keessan fayyaa isiniif haa godhu. Sababa viidiyoo maasaa lafa qonnaa naamna tokko sinirratti gadhiisee qarshii 35,000 meeqan bitee naamna naan jettan tokko viidiyoo isiniif hojjedha akkamitti bitamee waggaa meeqan bittee akkaman jedhu tokko isiniif koomentii keessan dubbisee jira. Isiniifan ibsaa jechuudha. Kanaaf dhiifamaan sinin jedha irra deddeebi'e. Dhugaa dubbachuuf namoonni feesbuuk kan na beektan jirtani. Ani feesbuuka seenee hin beeku. Maaliif jennaan sababiin seenneef hin qaba. Feesbuuka ambiraatiin hin fayyadama malee feesbuuka duraan saniin hin seenu yeroo tokko iyyuu jechuudha. Bilbiluma qabattee waan tokko arguun hedduu takka natti ulfaateen maaliif akka ta'e beekuu hin dandeenye dhugaa. Innaa kana hin tacanaannaqiina bakka jirtanitti fayyaa keessan kadhadhaa hin siniin jedha. Biyya keenyaaf immoo rabbii kadhadhaa. Qabbana dhabnee nagaan bobbaanee galuu barbaannee nagaan bobbaanee galuu dhabnee jechuudha. Kanaaf rabbi nuu kadhadhaan siniin jedha. Sababiin hundumtuu namatti dhufuufi sababuma keenya nu waan hin taane dalannuuf natti fakkaata. Kanaaf hundumti keessanuu maatii keessan isin bakka jirtanitti fayyaa isiniif haa godhu. Naaf galatooma warroonni nagaafattanii siniin jedha. Yoo naaf danda'ame isinirraan baduu dheetii yaada. Akkuma beekamu wanni nama shakkisiisu jira beektaa. Miidiyaan kun akka salaaletti yookaan akka ana kuyyootitti beekamaa miti yookaan immoo namoonni itti fayyadamu jechuudha. Yoo ati viidiyoo hojjete yoo ati waan tokko hojjete nama waan siyaasaa yookaan waan tokko hojjennaan siyaasa keessa si galchuu jechuudha. Si galee kanaadha rakkinni bakka kana jiru malee waan biraati miti. Namni galgala takka yookaan ganama takka yookaan guyyaa takka daqiiqa 5 viidiyoo waraabuu dadhabeeti miti. Yoo namni waan sana si argu waan taane keessa si galchaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf meeshaalee viidiyoodhaan waraaban nan qaba baay'een qaba. Isa sanillee dhoskeetiin jira malee fillafiitiin godhuu jechuudha. Si gala kuni maaliin maatti godhuuf maalirratti hojjechuuf bakka gaafitu sitti baay'ataa jechuudha. Kanaaf osoo namni osoo waan nyaatu hin dhabin, osoo waan dhuguu hin dhabin, osoo waan keessa jiraatu hin dhabin dhugaa dubbachuuf namni dhaabbataatti dhumaa jira yookaan immoo du'aatii jira jechuudha. Kanaaf rabbuma kadhannaan siniin jedha. Guyyuma lakkaa'uudha baqa. Akkuma nama gabaree gandatti galeessa guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadi ji'a tokko ji'a lama jedhee lakkaawwatamti gabareen naannoo jireenya biyya kana keessa jechuudha. Guyyaa lakkaa'uudha jechuudha. Isaatiin keessaa deemas gaafa jettu sitti ulfaata baqa gaafa agarte maatii baqa wajjumaanoon du'ee wajjumaanoon akkana ta'e yoo siin jedha. Sii galee mataa kiyyaan bahee ani bichaan maalan godha siin jedha gaafi sitti ta'a jechuudha. Kanaaf sababii kanaatiin dhiifama naa godhaan siniin jedha obboleewwan koo. Mucayyoo kana dura daarektili naa dawwaltee himuudhaan naa dawwaltee sun viidiyoo kiyya yoo agartee maazarii kootii wal quunnamsiisanaan jettee turte ergasii isaanis naan dawwalle isaan naa dawwalan taanaan ani waliinan quunnamsiisa jechuudha. Bilbila rakkina hin qabu himuudhaan teelegiraamidhaanis ta'u waan barbaade wal quunnamsiisuu nan danda'a yoo isaan magaalaa kan dhufan ta'e jechuudha. Magaalaa Gabra Gurraacha kuyyuu kan dhufan yoo ta'e
homaa rakkina hin qabu firiidhaan sin jedha naaf galatoomaa bakka jirtanitti rabbi nagaa isiniif haa godhu isiniin jedha nuufis immoo kan du'eef jennata kan jiru immoo rabbi fayyaa haa godhu kan dhukkubsachaa jiruufis rabbi nuuf haa maaru jenna wanna biraa wanni jennu hin jiru abbaan guyyaan ga'e rabbiin ofumatti furata kan guyyaan hin geenye immoo nama raakuu baate dhugaan sinitti himaa rabbiin nama tokko abbuma fedhe anuma hoo ta'e eegaa duuti koona ollee naraakurra yoo nan du'e hedduuta kanatti gammadaa jechuudha namni bakka ciisuutti bishaan bakka ciisuutti midhaan bakka ciisuutti fincaan bakka ciisuutti gatteechuma waan akkas akkasii kana dhibamurraa bakka booda sinaf waan ta'eef namni gaafa dhalatu du'e waan ta'eef oo furate homaa rakkina qabu rabbiin immoo waa hundaafuu guyyaa qaba waan ta'eef fayyaa argadhaan siniin jedha galatooma.